taayeen dhuunfaadhaan jibba nurraa qabaa jedhee hin yaadu. Yookaan odeessa isa gahutu odeessa dogoggoraa ture. Hin sobu nyaata nyaachaa jiru, hin sobna jedhu malee garuu nyaachaa jiru kan jedhutu odeessatu isa gahaa ture. Kanarraan ka'eeti utuu eenyullee nuti yeroo sana deeggartoota baay'ee akka nuyi qabnu hin beeka. Haa ta'uti kana hundumaallee utuu hin sodaatin dhugaadha jedhee sababii amaneef. Namnis immoo amma kana nyaata malee hin turu jedhee sababii ofiisaatiif sababii amaneefi waan sana barreessaa ture, nutti qoosaa ture, maal jechaa ture. Garuu waan dhuunfaa isaatiif natti hin fakkaatu ammallee ta'ee jenna. Kana dhugaa bahuuf hin qaba. Taayeen nama beekumsas qabudha, nama siyaasa beekudha, nama falaasama beekudha, nama seenaa dubbiseedha, nama seerallee barateedha. Taayeen nama dhugaa, nama yoo dubbise nama hubachuu danda'u, yoo dubbate nama hubachiisuu danda'u, nama amansiisuu danda'u. Rakkootti dhufu hundumaa jala dhaabbachuudhaaf nama murteeffate, nama homaa tokko booddeetti hin deebine. Karaa biraan amma waa'ee barreeffama isaatii waa'ee tokko dubbachuu barbaada. Osoo akka ogbarruu Oromootti ilaalle waan taayeen barreessu. Waan manni torban darbe otoo hin dhamiin dura barreesse torban sana keessa dura waan taayeen barreesse qofa otoo ilaaltan namni ogbarruu Oromoo xiinxalu tokko baratu kan barsiisu tokko otoo waan sana akka teekstii godhee fuudhee otoo irratti barsiisee natti tolana. Taayeen humna ittiin wannoo istaayilii addaa introduce godhe ogbarruu Oromoo keessatti. Istaayilii addaati. Waan wal xaxaa waan jechoota walitti gurguranii maal godhanii funaananii yookaan hima dheeraa waan akkasiitti hin fayyadamu. Hima gaggabaabduu gurra namaatti hima utuu hin taane ija namaatti agarsiisa taayee. Descriptive writing isa jennu wanni taayeen barreessu ijaan argina malee gurraan dhageenyamti. Yeroo seenessu hin seenessa miti nutti agarsiisa malee. Akkana ta'e munni jedhu hin dhageenya miti. Ija keenyaan argina waan ta'e sana ijaan nu agarsiisa taayee. Afaanota biroo keessaatii namooti akka fakkeenyaatti fudhatamanii barreeffamni isaanii kan xiinxalamee yookaan ogbarruu keessatti akka teekstiitti kan fudhatamu jiru. Kan akka Ba'aaluu Girmaa fa'aa, kan akka Tasfaayee namicha Eertiraa kana fa'aa. Yoo walaloota immoo nama akka Tsaggaayee Gabramadiin fa'aa jechuudha. Barreeffama Oromoo yoo ta'e istaayilii isaa mee eeguma kana dhageessan irra deebi'aati ilaala. Himi isaa gaggabaabdu garuu hima sana keessa jecha sana keessa waan humna qabu humna guguddaatu keessa jira. His choice of words. Dictionary isaa akkaataan itti filatuuf akkaataan itti waa barreessu akkaataan itti waa namatti himu. Guddina ogbarruu Oromoof illee nama gumaacheedha taayeen dhugaa yoo dubbanne. Highly descriptive waan inni barreessu. Kanaaf taayee akkuma nama dabballee tokkotti akka dabballee opiidiyoo tokkotti ilaalanii bira kutuun hin danda'amu. Gatii isaas gadi buusuun hin danda'amu. Qabsoo isaas busheessuun hin danda'amu. Nama kutataa akkasii Oromoon waggoota hedduu keessatti dabartee argatti malee hin argattu nama akkasuma. Gaafa barreessu fakkeenyaatiif dhumarratti jecha inni itti muummicha ministeeraa ibse sun jecha sana utuu barreessuu baatee gaarii ture. Garuu hin barreesse because he had no choice. Wanta ibsuu danda'u kanaan ala jecha sanaatiin ala argachuu hin dandeenye taayee. Akka tasaatti afaan keessaa bahee miti, akka tasaatti dubbate miti. Garuu hin barreesse, dura yaadee hin barreesse, eega barreesse hin dubbise, hin xiinxalle deebise. Hin jijjiirre, hunuma barreesse, hunuma dabarse. Isa dabarse sana immoo, isa barreesse sana immoo jechaan immoo deebise interviyuu irratti immoo affirmi godhee bira darbe. Kun maal akka itti fidu taayeen arguu dhabee miti. Kun du'a akka itti fiduu danda'u, rakkoo akka itti fiduu danda'u kana wallaalee miti. Kana utuu beekuuti hin qabu, choice hin qabu. Kanaan ala wanti ibsu hin jiru jedheetu itti murteesseetu itti cicheetu dubbate waan sana barreesse waan sana. Jecha waan sana ala ibsutu hin jiru isaaf.
muummicha ministeeraa. Taa'ee irratti yaadee godhe jechuudha. Eegasii illee kan dubbate. Har'allee lafa reebamutti lafa rakkoon irra gahaa jiru sanatti illee Taayyeen waan sana rigireetiin godhu. Hin gaabbu har'allee naata. Nama akkasii namoota kuma meeqa osoo hin taane miliyoonota keessaatii namoota argamanidha malee namni akka Taayyee akka salphaatti nama argamu. Yeroo mana hidhaatti harkisan waa'ee mana hidhaa nama Taayyee caalaa beeku. Maakalaawii maal akka inni ta'e yeroo namni baqatu yeroo namni maal jedhu gara maakalaawii ilaalee gara sana ilaalaa karaarrallee qaxxaamuruudhaaf kan sodaatu namoonni baay'een bakka jiranitti nama yeroo meeqatti deddeebi'edha. Yeroo kana godhu akka iddoo sanatti deebi'u numa beeka Taayyee. Deebi'u duwwaa miti lubbuu isaallee akka dhabuu danda'u garuu lubbuun isaa amantii isaa ittiin caalu. Kun waan itti amanuudha kun waan gochuu qabuudha kanaaf waan gatii kaffaluun narra jiruudha nan kaffala jedheetu kaffalaa jira Taayyee. Kanaatiif nama kana akka namoota warra ayyaana laallattee yookaan nama siyaasaati jecha daldalarra yookaan waan addarra sodaadhaan qabamnee kaan biyyaa baqannee kaan maal goonee deemnee wajjiniin Taayyee walitti fakkeessuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Utuu baheeti gaafuma kana yaadu utuu baqateeti utuu barbaadeeti hunuma bahaa ture Taayyee. Garuu hunuma murteeffate duudhaaf murteeffate. Nullee hundumti keenya Taayyeen otoo akkana godhuudhaaf baate jechee jennee dubbachaa turre as teenye otoo akkas gochuudhaaf baate Taayyee wareegama kaffaluudhaaf deema otuma jennuuti wareegama kaffale. Kanaaf ani waanan jedhu waan kana ba'aa dadhabe isa sila dubbanne sana utuu laaluu bira taruu dadhabe bira darbuu dadhabe. Saamicha kana utuu laaluu bira darbuu dadhabe. Yeroo hattuun wal gurmeessite biyya balleessu Taayyeen achi keessa taa'ee argaa oola akkamittiin bira darbuu danda'a. Warri sodaatu bira darba warri biroon bira darba Taayyeen bira darbuu hin dandeenye kan. Kanaatiif dubbadheen barreesseen beeksiseen gatii baasuun narra jiru baasa jedhe. Ilmaan isaa hin argatu. Ijoolleen isaa akkaataa isheen boritti guddattu numa beeka Taayyeen. Maatii isaarra maal akka ga'u numa beeka. Kana utuma beeku but I have to pay it jedhee kaffalaa jira. Kanaaf Taayyee irratti namni arraba isaa kaasuu hin danda'u. Eenyu tokkollee arraba isaa irratti kaasuu hin danda'u. Namni guyyaa tokko mana hidhaa keessa seenuu sodaatu. Sa'aatii tokko saba isaatiif dabarsuu sodaatu. Maallaqa doolaarii tokko namni kennuufii hin barbaanne. Guyyaa tokko rakkoo bishaan tokko dhabee kan hin dheebonne kan hin beelofne Taayyee irratti arraba isaa kaasuu hin danda'u. Miidiyaa hawaasaa irra dhaabbatee Taayyeen kana godhe kaleessa kana godhe kaleessa kana godhe jechuun kaleessa maaliif akka gochaa ture Taayyeenis beeka namnis beeka. Dhaabatti quufuu dhabee kanuma amma jijjiiramni dhufeera jaruma kana jabeessineetu immoo asuma teenya irratti qabsoofneetu jijjiirra kan jedhu amantii qaba ture akkuma nama hundumtuu dogoggore akka namni hundumtuu gowwoome Taayyeenis gowwoome. Achi keessa taa'e immoo akka warra kaanii mataa isaa gadi cabsatee boquusaa ashawaa jala awwaalee hin teenye Taayyeen dubbachaa dhuma ture. Dhugaa dubbachaa ture kanatti immoo beeksisee ifatti beeksiseeti kan inni gochaa ture. Kanaaf Taayyeen kana godhe kaleessa jedhanii irratti haasa'uu hin danda'amu. Eenyudha namni dogoggoreen iddoo kana gahe. Hin dogoggoreetu hin taane hin gowwoomfame dhuguma se'e. Namooti kun namoota haaraatu ol ba'anii nis dhuguma se'ee Taayyeenis dhuguma se'e. Inni kan dafee dammaqaa inni biroon immoo dafee dammaqu. Yoo ta'e iyyuu immoo waan isaan barreessan waan isaan dubbatan muummicha ministeeraa waa'ee muummicha ministeeraa yoo dubbate waan isin barreessitan jedhe. Yeroon arguu dhuguma natti fakkaate jedhe. Dhuguma namatti fakkaate. Dhuguma nama gammachiisa barreeffamni. Haasaan muummicha ministeeraa yeroo tokko tokko akka nama waan beeknetti teessanii yoo dhaggeeffatan haasaan isaanii baay'ee namatti tola. Afaan Amaaraan yeroo haasaan akka tokko nama afaan sana beekuuf akka tokko akkaataa isaan jecha kana itti filatanii itti haasaan yoo ilaalan nama liitireecharii ta'anii yoo ilaalaniif baay'ee namatti tola. Kanaaf Taayyeen kanaan ani gowwoomeera gaafa sana na jajaa turtan ani garuu kana booddee hin danda'u.
utuun saamicha kana arguu hin danda'u. Utuun lafan keessaa dhufe utuu ibiddaan gubachaa jiru maatiin qotee bulan mana isaa wajjiniin horii isaa wajjiniin qeesaa keessatti midhaan isaa utuu gubachaa jiru an kana arguu hin danda'u. Kana taa'ee ilaaluu hin danda'u. Inni kaan immoo taa'ee ilaaluu miti hin sirba. Foon nyaatu wannoo godheetu sooshaal miidiyaa irratti baaseetu wanta dhugu sooshaal miidiyaa irratti baaseetu yeroo sirbu baaseetu ittiin uummata hiyyeessa sana ittiin gujumaasisa. Ittiin qajeelchisa. Ittiin hinaafsisa. Kottaati akka koo abbaa garaa taate akkas ta'a jedha. Taayyeen kana hundumaa dideetu ani hin danda'u kana booddee kana baachuu hin danda'u. Utuu sabni koo rakkachaa jiru, utuu inni miidhamaa jiru, utuu qeensaa gubachaa jiru, mana isaa keessatti gombisaan isaa utuu gubachaa jiru, utuu namni ajjeefamaa jiru, garmalee hidhamaa jiru, an kana ilaaluu hin danda'u jedhee murteeffata. Kanaaf abbaan danda'e akka taayyeetta murteeffata. Abbaan dhiise immoo hadhiidha. Taayyee bifa hin taaneen qeequun garuu sirrii. Namni amma qeensa taayyee gahuu danda'u hin jiru. Eenyu namni utuu ija isaa ilaalu namni du'atti deemu waan taayyee mana argee gammadu. Qabsaa'onni baay'ee ture. Qabsaa'onni kun garuu utuu danda'aniiti mootota isaan qalan isaan ajjeesan jalaatii bahuudhaaf numa yaadu turan. Taayyeen hin yaadne kana. Nan kaffala suma taayyeen kaffala. Kanaatiif taayyeen ilma sabaati. Ilma sabaati taayyeen. Qabsaa obboleessa guddaa tokko dhabne dubbata. Qabsaa guddaa tokko dhabne. Nama akkasii utuu waaqayyo nu barakechiiseeti rakkoo amma baannu kana baannu hin jiru. Biyya gaggaragaltuu hin jirtu keessatti taayyee akka gantuutti akka waannootti fuudhanii arrabsuun arraba irratti banuu jechuun dhugaadhumatti itti nama gaafachiisa. Kanaaf ani gara kootiin kan jedhu gaaffiin inni gaafate keessaa kamtu soba? Maal jedhe afaan Amaaraatiin mannoo jedhe keessa hattootii fi hattoonni mootota ta'anii jedhe. Ariitu sobaa dhugaasa dubbate taayyee. Hattoonni mootota ta'an jedhe. Kana keessa kanatu sobaa. Isa ija keenyaan argaa jirru miti. Akkaataa isaan itti jiraatan waan isaan qaban argaa jirra miti. Bakka isaan ijoollee isaanii itti barsiifatan argaa jirra miti. Ilmaan hiyyeessa taayyeen akka warra biroo harka namaatiin nama abidda qabatu miti. Inni kaan akkana godhe jedheetu harka nama biraatiin abidda qabachuu barbaada. Taayyeen harkuma isaatiin abiddicha qabate. Taayyeen ofuma isaatiin qabate abidda sana. Qabsoo ofitti hirkannoo jechuun silaati kanarraa barra. Taayyee irraatii barra. Ofii isaatti hirkate namni na deeggaru haa jiraatu haa dhiisu. Jedheetu dhaqee qabate abiddatu isaatii. Qabsoo ofitti hirkannoo nama geggeesse obboleessa keenya jabaadha. Ilma Oromoo jabaa tokko dhabneen jedhaa.